Indera akka mana biraa mana onaa wayii fakkaata akkaawuntiin haaraan. Hunduma caalaa jechuudha mooraaliin qabdu. Neetworkii isaatiin. Neetworkiidha. Mooraaliin qabdu akkaawuntii haarawaan gaaf dhuftu mooraaliin qabdu sigalee. Ka itti baratte san malee feedback ka achitti fooloo isin godhullee isinuma ka akkanatti haarawattillee fooloo garuu haga itti barattuutti malee gaafa akkaawuntii jijjiirattu mooraaliin hin qabdu buruu jawwiitu sirraa ka'a. Sigalee. Kanaafi. Okay, Raachi amma eegabaate yoo nalagaa jiraate viidiyoo post godhi hootu namni asirra jirus ta'e hundinuu share walii godha duit walii godha garuu yaa Oromoo gizmaan matakka akka gizee akkaawuntii namaa gubate fiidanii akkaawuntii haaroo hin banna xiqqishoollee ta'u haa guddatuufi xiqqishoollee bikkumatti illee haa deebi'u hanqasuu obsa guyyuma takka dheeyxanii gizee bantan namni ka isaanii wallaala kamtu ka isaatiin wallaala waan ta'eefu yoo nama jaalattan gaa yoo jaalatteen akka namni tokko guddatu godha akkaawuntii deemtanii yoo bantan namni akkaawuntii kamii ka isaati kamtu ka isaatii miti adda hin beeku fooloon isaatillee guddachuu hin danda'u akkas ta'e jechuudha amma akkaawuntii akkasitiin firrumaa dhiisee miidiyaa hunda dhiisee maaliif akkaawuntii yoon bane maqaa kiyya namni kamtu keeti jeefaanaa bilbila kamtu keeti adda wallaallee jaa maaliif namni keenya nama jaalata garuu nama jaalachuun akkanaa miti maqaa namaatiin akkaawuntii banatanii nama sanii akkana godhuun miti yaa Oromoo sanifu hundi keessanuu koppii link godhaa fi gizee viidiyoo sanis argitanii share illee walii godhaa akkaawuntiin isaa bikkatti akka deebi'uuf jechuu Raachi yoo as jala jiraate immoo post godhiiti ol ba'i namni akka deebi'u godhuuf. Anan jedhooni. Inna gama. Inna gama. Akkaawuntii 150 qabu maqaa kootiin kan baname baay'ee jira kontaaktii na gochaa jiru biti jedhanii yoo isa binnee jenne seefii ta'uu danda'a. Yoo report qabaatanoo jaroonni sunis viidiyoo faa post godhanii waan hunda post godhanii report yoo qabaatan santaan akkaawuntiin kama fuula abbaatiin guddatetu gaariidha jiran. Bitii sinjaan maqaa keetiin guddisanii meeqaan gurguran. Amma laa kanuma isaa guddisuu wayya. Ayyaana dubbachuu barbaade. Ayyaana dubbadhu. Waan jechuun barbaade maalni akkaawuntiin cufamuun kun egaa namni gaafa si argachuu dadhabu gaaddidduu keessi waraanuu barbaada namni si jibbu nama si jibbaa akkuma jirudha. Garuu immoo reporting systemiin isaanii iyyuu TikTok kun reportingii fi akkatti appeal godhamu jira. Namni baay'ee gaa namni hundumtuu teknikii isaanii fa'aa waa hubatu fakkaata. Namni baay'een nan argaa. Otuma deebisisuu danda'anii guyyaa 2-3 keessatti wanta sirraa'uu danda'u achuma irratti cufame kanaafuu argaan jira waan ta'eef I think bakka itti marii godhamu akka isaanii 5,000 taanee riipoortii gochuuf otoo hin ta'in at least namoonni akkaawuntii ciccimaa qabanii bilbilaan otoo wal quba qabaanne waan biraafis ni ta'a uummata walitti qabu waan akkasiitiifis Telegram irratti gruupii nama 20 haa ta'u namoota 100,000 akkas ani achi keessaa gaan qabu garuu boonasii naa gootanii nan gala amma argatuuf liqiidhaanii namoonni akkaawuntii ciccimaa qabu amma gidduu kanan dhufe yaadatamti 6,000 qaba ture torban 2 dura naa erga namni tokko piikcharii ta'ee ayyaana jedhee piikcharii hundi keessa koomii na caaluuf deema laali piikcharii koo godhee maqaa koo irratti godhee I love you jedhee immoo anumatti erga so nama dibak namni keenya isa sigaa wal marsiisaa deemna rakkoo qabu garuu at least isa riipoortii ofirraa kaasisuu kan irratti sababa isaa hubachuu wal quba qabaachuu kanaaf namoonni akkaawuntii ciccimaa qaban kuni I think marii otoo qabaannee bakka itti walitti bilbilee waliin tekstii goonee gaafa waas beeknu akka sirbi kun ifaa amma riipoortii godhameera isaan gruupii isaanii keessa jira nama telegiraamii isaanii nama 5,000 qabu tokko keessa jira daalacha kanatti tan ergaal tokko si dhufaaruun jedhan si dhufaa si nyaachuuf dhufaaruun jedha so akkasitti odeeffannoos akka wal harkaa fudhannuuf report especially reportii namarraa kaasuu appeal systemii kana godhee sana barreessi ergi geessisa jedhu irratti akka waliin hojjechuu dandeenyuuf I think lakkoofsa keessaan walii erginee asliifaa akkasisiniin ergaa telegiraamii gruupii tokko uumnee namoota TikTok irratti influential ta'an
gaafa warningii margitan asirratti baatanii dubbachuu otoo hin ta'in walitti dhufnee appiilii akkatti godhamu Google goones maal research goone kana walii support letters walii erguu ni dandeenya. Namni akkaawuntii ciccimaa qabu fa support letter this person is not sarratti kisiin dhufe kun sirrii miti attackiidha. Nam beeka jennee testify walii gochuu character supportii maali translationii kanarratti walii hojjechuu waan dandeenyuuf I think groupii akkasii oomuun kuni baay'ee barbaachisaadha. Namni akka raachee fa'aa nama hin tuqne annan jechuudha. Annaniin summii dheettee riippoortii gaafa gootu annanii jennee immoo dubbachuu danda'uu fi isas gargaaruudhaaf akka deebisisuuf I think we need to have that kind of collaboration waliin hojjechuuf. So suma jechuufi already follow godheera. Kan na dhibe garuu nama 3,000 oltu asirra jira. Gaafa dhufu raacheen already akkaawuntii 1,000 caalaa qaba followerii. Akkamitti 3,000 darbuu akka dadhabe maatii isaatu na jalaa bade moo namni as keessa taa'u raachee argee. Guys, nu darbe bar koppilinki godhuu diddani. Nu darbe bar ala baaree kudhaadha. Kudhan barreessu jira galchi. Ala baaree barna darbe. Ayyaana akkam jirta? Koppilinki godhamee hundi keessan. Ayyaana. Akkam nagara bubee. Raachuu meeti. Nagaa lakkaawuntii isa bocuudhaan iyyee. Nambar Kanaaf follow na godhi. Sa'aatii tokkoon booda Mooses nambar baadha ishee dhiifamaa hojjeta. Raachuu Gaasa uummata tuulamaa tokko goona. Okay. Hin gadda si dhabne. Nurraa na finadha. Kana booda sa'aatii tokkoon booda. Oh, kana booda sa'aatii tokko. Kottuuti nurraa na finadha. Dabaree naasaa please. Okay. Amma raacheen viidiyoo post godhee jira dhaqaatii. Raachee haasa. Seenii jira. Sagaleen koo isinitti dhaga'amaa jira taanaan viidiyoo haaraa amma post godhe. Viidiyoo sagaleen koo isinitti dhaga'amaa? Hin dhaga'u. Viidiyoo haaraa post godheera. Viidiyoo haaraa sana deemaati. Like, comment, hundumti keessan follow godhaa dura achi viidiyoo haaraa sana deemaati. Like, comment, repost godha. Hundumti keessan namni as jiru hundumti keessan otoo du'eet gootanii nama baay'ee fi dhaqaqqabaa jechuudha. Namni 3,000 as jira. Hundumti keessan deemaati. Viidiyoo sana like, comment edda gootanii copy link yeroo baay'ee edda gootanii repost jedha. Achiin booda du'eet itti gootu jechuudha. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama. Maal ta'e neetworkiin kee garuu? Wayne zaaree connection jedheera. Okay, eenyu dubbataa tureeyyu? Dhaqaatii duwiti godhaa fi. Gaa neetworkiin qabee? Post godhee. Yaa deema duwit godha. Mee namni duwit gootee diriirtee tira kuna faare. Share illee godhaa malee duwit qofa osoo hin ta'in nama narkineefis. Onni jaa. Mootummaan anything garuu maalirratti focus gochuu qabna. Waan amma ayyaanaan dubbate connection otoo na rakkisu dhaggeeffachaan ture. Ilaa nuti callumeenne dhugaa qabna garuu tokko waliin garummeessine. Tokko bakka callumeenne baanii social mediaatti individually akkuma leencaatti individualidha intini goona. Isaan garuu sirriitti gurmaa'anii amma akkaawuntii badii tokko hin qabne cufsiisuun baay'ee ulfaataadha. Namni 1,000 report godheef cufuu dhiisuu danda'a. Sirba dabar kan isin dhibaa jiru sirba ofii tiktookiin ofiisaa fudhatee jira amma sirba baala gisee jedhu tiktookiin ofiisaa accept godhee sirba post godhe isaan hojjatte jedhamteetu isatu head speechii ta'e bar. Akka amma ayyaanaan jedhe waan adii kana gurraachadha jedhanii report attacks gochaa jiru nuti akka wallaalaatti akka nama barannetti personally qobaatti attack nu gochaa jiru jechuudha. Yaa. Dhugaa rabbi nama godha. Kuni dhugaa rabbiin isin jedha ammaan otoon gaafa live irratti isin argitu.
dhufanii lamin baamanyaa taawara hin jiru. Maafana ገብቶ የግድ በቃ እሳን ቢረት ነጋታው ኢፋን አሰው ቀብዳይ ነጋታቴ ጅራችሁ ሶሻል ሚዲያ ረት አካውንቲንግ ከ ነጋታው ኢሳን ፋና ማሪፋ አሰው ቀብዳይ ቹዳ ማሊ ደመስቲ እኔ እኮ እግዚአብሔርን ያልገባኝ ኢላሙ ቤ ኦቶዋ በለሴን ኦቶን ታይ ሃታኡሽ በለሴ ሳደሽ Barsanii dhiisan. Yaalame akkaawuntiin Oromoo kamileen ol tare keessan masadiini kaman suuritti fi kamaskiritti aanse maskilleen heerumte bakka girgirrii dhiite yaanii dagatanii isin masadiin tokko carraa 500 ol tare kun isin gadi isin deebisanii bar nama tokko dhiisaa jiran. Raache already gashiteetta appealii kee. Appeal godheen jira. Then amma maanatti bakka 24 years. Appilicha gasheen dura akkuma intini jedhanii nan gashee. Then kan baanicha appiliyyuu narraan fudhanne imeelii kee qofanii kenneedha. Deebii imeeliidhaan akkaataa itti deebisnee riipoorti goonuu jiraannaan ayyaana si faana mari'annee waan kan baane maal keessaanin si barreessa kasaan si barreessee anafatin ne asofna akka qabaadde dubbichi miidiyaa kanarratti isaanis riipoortii iyyuu gaafa godhamu namni keenya madhanni ko fattaamee dhanni riipoortii goona jedhama tokko achi keessa galee tokko sexually barreessaa tokko violence barreessaa tokko harassment barreessaa tokko barbaade barreessaa tokko immoo akkuma waan ofii jette sila follow ma godhee video of viewership ilaalee deebi'as so akkas tamsaa akka hin taanee fi akka walitti dhufnee hojjennuuf gaafa riipoortii godhan iyyuu specific pinpoint kan jedhamu jira pinpoint godhanii bakka tokkotti dhiibuu jechuudha namni kumni tokko yaada tokko irratti gaafa waliin dhadhee dhiibdu dhugaadha jedhee fudhata algoritmiitu fudhatama nama miti algoritmiitu achitti baasa waan ta'eef algoritmiin suni maal akka gaafate maal irratti riipoortii akka godhan diddaakti gochuu dandeenya riipoortii irraa riipoortichi maal jedha jennee riipoortichi kana gaafa okay kana irratti riipoortii godhan jechuudha deebii gaafa laattus appiilii gaafa gootus kan baanii achirratti deebistaa jechuudha. So akkasuma siin bilbila koo duubaan siin erga ni haasofna. Raache wallee ati ilaalaa dalayde hundinuu riipoorti godhamee jiraam gizee keessa seentee ilaaltu bikka imeela barreessisiin jiru sanitti. Maal godhan seete dura sirba baala gizee isa jedhu sana isaan ani baala gizee nኝ akka jedheetti fudhatanidheen su ani warra qulqulluu ta'anii isaan misnaareetu gochaa jiru beekaa ummanni kan biraa sabaaf sablammiin kan biraa akka akkasitti hubatuudhaaf akkasitti hojjechaa jiru. Ani immoo maalan jedheen hojjedhee sirbichi akas miti ni baala gizee jechaa jira miti. Baala gizee naan jedhu jedheen amaariffaan hiikeef tokko isaan riipoorti godhanii hate speech jedhanii isaan riipoorti godhanii በህዝቦች መካከል መከፋፈልን አትዝሩን ጀዴ በር ሃማን ዱበኔ እኮ ኢሳ ሪፖርት ጎዳኒ ኢሳ ዋርኒንግ ናከኔ ቺሞ ዴቢስ ዋርኒንግ ሰነረቲ ኢሰን ሲርበሳ ሊፕስ ጎዴ ባለ ጊዜ ጄቲ ነው አንቲ ጀሪሰ ጀ ኢሳስ ጋፋ ሪፖርት ጎዳኒ ኢሳኒሞ ሲሩማ ባነ ጎዴ እቹ አኒ ባይዞ አካውንቲ ከነረቲ ጋርቢኒ ሲንጀን አይ ሚን waan hundumaa maybe dubbachuun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waggaa afuranitti dhama'e yeroon isin jedhu like waggaa afur guutuu. Yoona intellectual property dhaan si kasasan yoo ta'a bakka. Lipsingii goote taanaan normally kan godhan intellectual property mark maalni nama saameera namicha sirba nama kana fakkeessee ofii isaati akka sirbe godhee namarraa haateera akka roobsanirraa haattee godhanii wal bira qabanii kanadha sirbituun ni sirrii inni kun immoo haatee sirba jedhanii akkasitti riipoortii godhu baaniidhaaf akkas godhama. So isa ta'uu ni mala ni ilaalame ati fooloo godhi nan lakkoofsa koonseerra naasoo. Godheera ayyaana ko. Okay, hundi keessanuu namni 3,800 as jirtan pirezidantii keessan raachuu mucaa Oromoon jaalatu. Ormi jibba Oromoo qabu bisaaf qabu itti agarsiisuun akkaawuntii inni waggaa afur itti dadhabee jalabaan godhanii jiru. Hundumti keessan namni 4,000 waan akkasii jala geettan as jirtan kun warri amma daarektii as jirtan maqaa isaa qaqqabaa kun akkaawuntii raachee kana fooloo godhaa fi
warri kun immoo erga follow gootanii booda jala garseenatiniin viidiyoo isaa hundi keessan du'it godhaa fi koppiliinkii godhaa fi sheerii godhaa hiriyoota keessanii daddabarsu. Biyya keenyatti hin beeytanii waa'ee faan sirriitti namaan dalaguu neetworkiin haalli mijatamu bakkuma deemte hundatti deemtee viidiyoo hojjechuu hin dandeettu. Bataam nama yaasaasu nama biyyoota biraa biyya arabaatti biyyoota biraa yoo asii gabbaate garsii xalee yoo bakka bareedduu wayii geette nyaata barreeffamni argite waraabbattee viidiyoo hojjetattee akkasuma akkasileen hin guddifatte bakka feete teettee bakka feetetti viidiyoo laayivii seentee guddifatte biyya keenyatti hin ulfaata bakka hundatti neetworkiin hin dalagu kanaaf akkaawuntiin ijoollee biyya keessaa yeroo gubatu baay'ee nama gaddisiisa inni jira akkaawuntii gubate malee akkaawuntii tubaan ta'e malee raachuun hin jira dandeettiin isaa jira sammuun isaa jira qaamni isaa hundi jira akkaawuntiitu gubate akkaawunticha immoo duraallee nutu bakka kanaan ga'e ammallee nutu guddisa rakkoo miti kanaaf siif jirraa waliin jirraa waliif jirra jedhaanii isin jechuudhumaaf hundi keessan ka abbaa abdillee jalaa gubate 200 yoo galchitanii natti tola. Namni biraa namni yaada qabdan yoo jiraattan yaada dabalata yaada dhiifama naa godha dhiifama nagaatti oola hayi kapiteen akkam ayyaana nagaa jirra namoota baay'ee qaban jiru as jalas waan jiraniif isaaniin gashii deebi'a akkaawuntiin sunis I hope so isarratti hojjennaa isa kanas fooloo godhaa baay'isaatii fayyaataa ulfaadhaa maakii fi aslii immoo baay'een isin jaalladhaa jabaadhaa mubee hundumtuu keessa nagaa jirtu dhiifama dubbadhu. yaadni kiyya maali raachee akka malee gadde abshir inni deebi'a wanni dabarsuu barbaade tokko maali yeroo like violation like yeroo namoonni akkanatti report godhaniitiin appealing inni duraa dhufu yookaan violation inni duraa dhufu ignoring godhina yeroo mara yeroo appeal ka jedhu yeroo dhufu appeal godha yaada keessan wanta daragame san reason kennaafi wanni wan maaliif amma karaachee wanni tufameef dhibbatti yeroo sadii sii kennanii yookaan yeroo lama sii kennanii violate goote jedhanii yeroo si erganii appeal yeroo jedhu yeroo hunda ignoring godhina biran dabrina appeal san appeal godhamuu qaba appeal yeroo gootu reason kenniif reason atachitti goote san godhuu fi yeroo san gara agency or customer service itti achi darba kun algorithm is like server yeroo ati wanno gootu kuni already programmed godhaniitiin haalli itti dalagu tiktokin programmed godhame programmed language katabame language sun server irratti save katahe yeroo violate tahu number qaba number equal to this if this kind of violate have been reported violate ka jedhu the first one no sikenna warning sikenna so warning ida in lamata setu chufa nama miti kasetu chufu system asu chufa language or program setup godhame santu is a pre-programmed ida is pre-setup one inni godu calculate goda one ergamuuf san calculate gode ergameef san si dabarsa yeroon gara agentitti si dabru yeroo appeal gootu yeroo ati push goote appeal goote reason kennituuf reason sun report sun immoo gara customer service itti email ta jechu automatically is automated system automated tay like it's nama miti ka akkas si godhaa jiru nama miti ka block si godhu namni reporting godha system to block si godha system ni akka block singone ka violation sun akka si ka'u wanti ati godhu qabdu appeal godhu qabda yeroo appeal gootu san reasoning ati katabde sun automatically gara customer service yookaan nama tiktok keessa dalagu agentota gara bakka gara jirutti si email taa jechu isaan yeroo san bananii report wanna ati kente san laalanii egas reality isa gara yo YouTube irralle tahee yo la haala biyyatti san check godhanii oo wanni kun violation miti jedhanii si kaasan yeroo appeal jedhu dhufe yoo ati ignore goote bira dabarte san jechuun confirm goote wanni sun sirrii ta'uu isaa jechuudha appeal godhuu hin dandeettu yookaan account ke defend godhuu hin dandeettu jechuudha akka kortiititti
depend godhuu hin danda'u. Kanaafuu rakkina keenyatu jira jechuudha bakka kanatti. Nullee waan akkana dhufu namni martu namni asirra jirtan ignore hin godhina. Appeal godha yoo wanti tokko dhufe appeal riizina kennaa fi yeroo san keessa seenanii isin ilaalanii wanni sun dhugaa fi dhugaa ta'uu dhabuu isaa addaan baafatanii jechuudha. Amma karaa is too late jechuudha. It's almost too late dha. Kanaafuu wanni ta'uu qaba akka ayyaanallee mansuurillee isin martu jettan guruupiin haa uumamu. Guruupiin Instagram irratti ta'ee WhatsApp irratti illee Telegram irratti illee yoo ta'e guruupiin haa uumamu. Nutti cufuu qofa osoo hin ta'in nullee cufsiisuu danda'uu qabna. Yeroo mara like pre-active ta'uu dura dhaabachuu keenya dura eega wanni tokko ta'e boo'uu baay'ifna. Kanarraa bahuuf wanni godhuu qabnu nu martu guruupii tokko isin warri wanna akkaawuntii kan nu tiktokarallee miti. Nuti faniif waan adda addaa fi isinuma jalaaluuf sesseenna yooma wayitti yeroo akkana hirmaatuuf seenna malee warra tiktoka hedduu wannoo jedhuu miti isin waan akkana kan wanni gootan jala deemaatiniin baanaatiniin telegiraamallee ta'e